nagaa rajaalis ni fayyadu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanalii Asteertuu 63 akkasuma immoo MN kam jedhee fi maqaan koo maatiin Abaasan asirratti nagaraati. Kanaafi Asteertuu MN 63 nagaa waaqayyo isiniif fayyadu YouTube channel kootiif haaraa warri taatanii like, subscribe, share, comment gochuudhaan maatii kootti dabalama. Warri maatii koo taatan immoo share gochuudhaan commentiidhaan yaada qabdanii na jajjabeessaa isin jechuun barbaada. Kabajamoo obboloota koo ammas irra deebi'ee nagaa waaqayyo guddaa isiniif fayyadu jirtu nagaa keessanii ammas irra deebi'ee obboleetti keessan Asteer irra deebisee naanii jedhina. Egaa haala hundumaa keessatti waaqayyo na gargaaree ayyaana sana baay'isee haala kam waa bayii hedduutu jiru. Waa bayii hedduun keessayyuu darbee waaqayyo na gargaaree YouTube'n koo monetize ta'ee akkasumas seeraa YouTube'n miseensa YouTube ta'ee jira jechuudha. Kun immoo ana qofaa itti dadhabee kan hojjete osoo hin ta'in dadhabbii keessan hundumaati, dadhabbii keenya hundumaati. Isa kanaaf jennaani waaqayyo isin haa eebbisu. Obboloota koo guddaa isin jaalladhu, isin kabaju. Yeroo networkiin anaan ganna buusee yookiin immoo networkiin bilbila kiyyarraa badee jirutti bilbila keessan irratti naa dhistanii, irratti naa bulchitanii, akkasuma bilbila keessan na jalatti guddanii na wajjiniin sadarkaa kana keessan galanni koo guddaadha. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokkoon gammadee dhugaa natti fakkaanne jechuudha. Sababbiin isaa baay'ee tokko nu qoree jechuudha. Egaa dhifama obboloota kiyyaa kanaaf jennaani waaqayyo garuu nu gargaaree haala kam keessattiyyuu gargaaramnee iddoo kamiyyuu ga'uu hin danda'ama jechuudha. Egaa kabajamoo obboloota koo gartuu tokkummaa keessa kan jirtanii ijoollee natti golfina. Egaa biiroo keenya kan akkasuma godhu sana obboloonni koo kabajamoo jaallatamoonni gartuu tokkummaa keessa jirtanii hundi keessanii na waliin ta'uudhaanii gatii guddaa na wajjin aarsaa guddaa na wajjin kaffaltanii chaanaalii kana guddistanii waaqayyo isin haa eebbisu. Obboleettii koo Xajjoo gartuu keenya keessa aarsaa guddaa na wajjin kaffalte dhugaa dubbachuu fi anis yoon jiraadhe waaqayyo nagaaf jireenya nuuf kenne gati ማለት በቃ maal jedhama ijoollee nan deebisa jedhamati olmaa nama tokko deebisuun dirqama dhugaa dubbachuu fi hobsa guddaan nama barbaachisa jechuudha. Kanaaf obboleettiin kun haala mijaanii keessa teesse inna monetize isaa erguu jennu baay'ee tokko nu dhibee yookiin nu rakkise jechuudha. Sana keessatti ani haafuyyuu jedhee haafu bakka jedhee tan keessa kootti yaadee tureyyuu garuu ishiin amma na caala dhibbattee jechuudha. Ana caala dhibbattee irra deddeebite aarsaa guddaa kaffalte. Obboleettiin kun haalli kun waaqayyo gaditti naaf mijeessite milkaa'eera jechuudha. Adda durummaadha. Obboleettii keenya Xajjoo guddaa naaf galatoomii siin jedha. Waaqayyo si haa eebbisu. Beekumsa kana caalu siif haa dabaluu siin jedha. Akkasuma obboleettii koo Wabii, obboleettii koo Ifaa yookiin Masarat, akkasuma obboleettii koo Furtuu, akkasuma obboleettii koo Wuddee, akkasuma obboleettii koo Amboo, akkasuma obboleettii koo Biksen, akkasuma obboleettii koo Dassee, akkasuma obboleettii koo Urjii
hundumti keessanii waaqayyo gooftaan waaqa irraa eebbisu eebbifama. Egaa jaraan hambisa maatii dhaggeeffachaa miidiyaa waraabaa waan ta'eef obboloota koo eebbifama. Gati guddaan wajjin kaffaltanii namni hin dagadhe jira. Namni dagadhe yoo jiraattan hundumti keessan naaf galchaa obboleetti koo Amiina. Obboloota koo hundumti keessanii guddaanaaf galatoomaa. Obboleetti koo dammee sorry dammee kiyya sammuu koo yookiin yaada koo keessatti yaadaan jira eenyuun dagadhe jedheetanii akkasuma eebbifama. Wal jajjabeessinee dhugaa dubbachuuf akkasuma obboleetti koo boontu atillee guddaanaaf galatoomi. Hundumti keessan buloonni gartuu tokkummaa yookiin wal gargaaruu keessatti argamtanii hundumti keessan kana sani jedhee tooni fixini guddaa galatoomaa isin jechuu jaalladheera. Egaa namoonni haalli mijachuu baatee namoonni waan hedduun jechuu danda'u yeroo isaanii irratti dabarfachuu fi hojii hin qabanii kanaaf asirra ba'anii iyyuu waan argannu jechuu danda'u. Garuu namni kaayyoo qabu gara kuteessatti dukkanni hin ifa akkuma jedhamu sana garaa yoo kutattanii haala kam keessatti iyyuu hojjedhu hojii harka keenya eebbisa jedhee waaqayyo hojjedhu na waami jedhee waaqayyos malee ta'enya waaqa waamuun achi jijjiirama fidu jechuudha. Garuu hojii keenya keessa sanarratti waaqayyo yoo waamne wanti waaqayyo fedhasaa ta'e milkaa'uun hin danda'ama jechuudha. Akkuma beektan guyyaa tokko doonaan ba'ee haalli naa mijatee baay'eesa hin haasa'iin muuziqaan itti banamee muuziqaan xumuramaa komantiin hin dubbifamu chaanaalii koo jalatti maaliif yeroo hin qabu akkasuma dhoskeetanii kan fayyadamu ta'eetoo jiruyyuu waaqayyo isin gargaara. Waaqayyo gaditti isin obboloonni kiyya yeroo akkasitti wal gargaartanii jajjabaattanii wal kaastanii jettanii tokko qarshiin nuti asii hojjennee arganne tarii biyya keenyatti waattiin godhannee dhumuus hin danda'a. Garuu immoo biyya hambaa kana teessanii seenaa kana hojjettanii seenaa isin hamma hojjettan kuni tarii ilmoo keessaniitti wantichi yoo darbe yoo badee malee ilmoo keessaniitti illee darbe fakkeenya isiniif ta'a jechuudha. Deebii immoo gaafa humni keessan dadhabee jedhee teessanii dhuma isinumti waan har'a hojjettan kana yoo ilaaltanii yeroo sana kanan hojjedhe yeroo sanatti kanan hojjedhe jettaniitu isiniifiyyuu maastaawasha yookiin immoo yaadannoo ta'a jechuudha. Kanaaf akkasumas immoo beekumsa mataa keessan keessa jiru yaada keessan keessa jiru karaa ittiin baaftanii dookumentii irra keewwattanii boruu irraa argachuu kan dandeessan jechuudha. Hin beektan jedhee miti wanti tokko itti dadhabuunsaa maaliif itti dadhabdan yoo milkooftanii guddaa tokko namatti tolaa jechuudha. Guddaa nama gammachiisa jechuudha. Kanaaf jennaan wal barbaachi keenya waliin ta'uu keenya akkasuma obboleetti koo geetuu dhiifama ijoolleen egaa geetuun nu biraa biyya galte waan jirtuu fi laphee kiyya keessatti ishiin daganne ammaaf gara koo dhufuutti afaan kootti malee jechuudha. Kanaaf jennaan tarii viidiyoo kana boru dhaggeeffatti lakkaa masarratti na waamne yookiin asteer na waamne jechuu dandeessi. Kanaaf guddaanaaf galatoomaa galanni koo guddaadha isiniin jedha obboloota kiyyaa. Waaqayyo gaditti isintu na gargaare asiin nagee isiniin jedha. Ammas gorsa yoo qabaattan yaada yoo qabaattan yaada keessanii na jajjabeessuudhaan na waliin ta'a isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo kana immoo amma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Yeroo dhaggeeffattanii akkuma beektan beeksisa irraa rukutiin dhaggeeffannee walaa gargaaru maaliif jennaani wal gargaaruun keenya dadhabuun keenya ergan oolle akka wal fayyadutti ani viidiyoo nama tokko gaafa ilaalu kan nama sanaan laala jee osoo hin ta'in kan koo ilaala jenne akkasittiin yoo wal fayyanne gaariidha isin jechuun barbaada. Kanaaf jabaadhaa hundumti keessanii
waaqayyo anu gargaara seenaa guddaa hojjettanii isinii jechuu jaalladha. Guddaan galatooma akkasuma immoo haalarraa dhuftanii warri na gargaaraa turtanii obboleettii koo Siinqee dhugaa dubbachuuf gartuu keenya keessa osoo hin jiraatiin laaptooppiitti naaf bantee naaf bulchitee na gargaartee jechuudha. Yeroo ishiidhaaf mijate kanaaf hundumti keessan guddaa naaf galatooma obboloota kiyya qaali. Obboloonni gartuudhaan haala taatanii isin beeku hundumti keessanii hordoftootaaf kabajamtoota Aasteertuu MN akkasuma obboleetti keessan Masarat karaarachuun maqaalachuun kan na beektan isin beeku guddaa naaf galatooma. Galanni koo guddaadha. Waaqayyo isin eebbisu hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja. Egaa na jabeessaa na gorsaa yoo dogoggora qabaadhe asitti sirreessinaan jedha. Isin jechuun barbaada. Waaqayyo isin eebbisu viidiyoo biraanitti amma walitti deebinutti turtii keessan gaarii isiniif haa ta'u. Mana jirtan haala jirtan keessatti eegumsi waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Isin jaallaa isin kabajaa turtii gaarii naaf qabaadha. Amma viidiyoo biraa wajjin walitti deebinutti nagaa gaarii. እኔ አውቀው የለም ያደረገልኝን ከጨለማው አውጥቶ ቀን ያወጣልኝን ቀን ያወጣልኝን እኔ አውቀው የለም ጌታ እንዳነሳኝ ከጨለማው አውጥቶ ቀን ያወጣልኝን ቀን ያወጣልኝን ከልቤ ሆነ እንጂ ከውስጥ ከመንፈሴ ከልቤ ሆነ እንጂ ከውስጥ ከመንፈሴ ኧረ እሱ እንደ ዳዊት ራቁት ኤፍራ ማለት ነው ሚልኮን አይደለችም የኔ ዳኛ ላይ ነው Qilleensa bubbee jabaa si'inaan keessa darbee si'inaan keessa darbee awwaala diina kootii qottee gamma geessite karaan beekamne ni gooftaa anaan na geggeessite geggeessuu kee baay'atee darii dhabeem anarra gateetti kee na baatee na jajadhaam kanarra geggeessuu kee baay'atee darii dhabeem anarra gateetti kee na baatee na jajadhaam kanarra sinna geggeessee hamarraate sinna baatee Yesuus koo harka keerratti waaqayyo koo galatoomi waaqarratti galata galata